it up, throw down your motherfucking door. Ashamar kafuuni akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota Oromiyaa Koflaan Toorkii qalbii bu'aarsitu ummataa warri mana keessan teessanii fi kabaran qabnee fi silkii TV remotiin qabnee fi silkii kabaran qabnee na daawwachaa jirtan amma dhuma qophii kiyyaatti nafaana turan ammas afeerraa kiyyam. Ashamar kafuuni akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya oduu ajaa'ibaa tokko qabannee sin dhageessifnaan oduu wajjin sagarsee qaasham. Oduu bashannanaa akkam bultan kabajamtoota jaallatamtoota dhageeffattoota keenya Oromiyaa Koflaan Toorkiirraa kan oduu isinii himu ana sagarsee qaasham. Oduu hangafootaatiin isin dhageessaa durarratti mootootii ijootiin isin dhageessam nafaana turam. Naannoo Oromiyaatti qottoon dhaloota qubee baarsaa fi qacalee hudduutti ciruun dhagahamem. Paassaa fi laafsoon dirree taala jaamtu irratti wal haleelan. Godina Harargee ba'aa bulchiinsa magaalaa Godaayitti qeerroon urataa hiriira baatem. Kanneen hangafootaa ammoo bal'inaan. Naannoo Oromiyaa magaalaa Booranaa keessatti jeneraal qottoon dhaloota qubee baarsaa fi qacalee hudduutti ciruudhaan ajjecha akka malee irratti raawwattee jirti. Haaluma kanaan xiinxalaan siyaasaa bosona naannoo Oromiyaa obbo Garbiin baay'ee gaddeetti jira jechuun dhagahame. Kaleessa paassaa fi laafsoon dirree taala jaamtu keessatti sabaa sablammootaa wal qoqqoodanii rabshaa addaa kaasaniiti jirani. Manguddoon araaraa obbo Dinnichaa fi mootummaan qaccee hawaasa kana walitti araarsuudhaan bakka tokkotti federeeshinii godhamaniiti jiru. Oduu kana kan nu gabaase adda shitiniidhaan. Godina Harargee ba'aa magaalaa Wadaayee keessatti qeerroon urataatii fi manguddoon kadana poolisii haragaatiin qabamanii mana murtii waliigalaatti geeffamuun jeneraal Maqasaan ajjeefamanii kafana goontaa jaamuun maramuudhaan qabrii garaa Somaalotaa keessatti haala ho'aadhaan awwaalamaa jiru BBCtu nu gabaase. Walitti bu'iinsa qottoo fi ejersaa gidduutti kiikiin wareegamuudhaan itti gaafatamaan kiikii obbo Waddeessi guddaan nuuf gabaasee jira. Mootummaan sijaaraa hawaasa ilkee irratti dhukaasa boombii aaraa jaamu darbuudhaan ilkee irraa namoota 14 ajjeesuudhaan 22 ammoo diimattee akka jirtu ragaan gamana arganne kun ni addeessa. Haaluma kanaan fooliin afaan keessaa ba'u mootummaa fuulaa obbo Funyaan waan miidhaa jiruuf mootummaan Funyaanii labsa yoo hatattamaa baasuudhaan daangaa hidhiinarraa cufa yoonarraa cufuu baattan misaayila furrii jaamuun isin dhooyna jechuun dhaadannoo isaanii dhageessifatee jira. Paartiilee kosmootiksii jaamtu paarlaamaa fuula shamarranii irratti walgahii taa'uudhaan marii taasisan. Marii kan irratti kan dhiyaate obbo Kaawdarii labsa baasuudhaan paartiileen maaskeelii fi qibaatii akka ugguraman taasisan. Oduu kana kan nu gabaase Sigiteen irraa waa beefanneem. Lukkichi faranjii kan maqaan isaa Kutkut Kaakaa jaamu lukkuttiif habashaarraa jaalalti qabuudhaan dikee gubbaa dhaabbatee osoo iyyaa jiru sagalee fannaafachuudhaan hospitaala Hosfaanaa geeffamanii yaala argachuudhaan itti gaafatamaan hospitaala Hosfaanaa Dr. Kopkop nu gabaasee jira. Kaleessa kuuloonni lama kasha wal harkatti qabuudhaan barraada haadha Jaafar cabsaniitu jiru. Haati Jaafaris kafaltii barraadaatiif marxoo takka irraa hiitee jirti.
Kaleessa magaalaa Booranaatti mukkeen hiriira ba'uudhaan qottoon akka jechaan nurraa dhaabbijaanii gaafii mirgaa kaasaniiti jiranii. Qottoon naamitti jallaa keessan jechuun basaasfaaddu jala deemtuun obbo Daaftaan toonnoo seeraa jala ooleeti jira. Asham marka fuunee akkam jirtu daawwattoota hordoftoota jaallatamtoota keenya bakki oduun kun irraasinii darbaa jiru godina Seelanaa aanaa Firaashaa ganda Mahaddaa magaalaa Hirriibaarraa. Egaa asham marka fuunee akkam jirtu daawwattoota hordoftoota jaallatamtoota Oromiyaa Koflaani Torkii qalbii bohaarsituu ummataa torban dhufu walaloo jaallaa tokko qabadeen isinii dhiyaadha isinis nasimadhaan isiniin jaa warri hanga guyyaa sanitti na eegdanis akkasuma kan ammaan tana na daawwachaa jirtanis hamdii kan guyyaatti aanu ammoo abdii isiniin jaa galatoomaa. She's my pillow when I cry. She holds me inside when I can no longer fight. Oh yeah, is my light at night to guide me when I can't see right.